fanno jedha bartaa'e wayyoo jedha. Imboya. Maaltu na boochise? Oh, masyaallah. Daawaa keessan yaadne kanaan faddan yaa Oh, nu jiraadha wallahi. Sa daawaa eenyutti hin godha? Hundi keessan mee warri ustaata irraa fooloo hin qabne ustaata fooloo itti ergadha. Hundi keessan warri as jirtan nama kumaa fi wayii kun. Ani garteeti live maana galchu yaa obbolawwan koo. Malee waa takka gartee. Warra jirtan hundi keessan ugas fooloo godhaan ishi. Uummanni bara kanan godhu. Nuuf jiraadha wallahi. Isinis na miliitanii. Isinis na miliitanii. Hindistanii guyyuma tokko illee silaa torbaanii na bira dhuftanii wayya. Isanii silaa aliif mallee taatu waliin qaraana. Aliif baataa. Ni dhufna guyyaa boqonnaa. Boqonnaa yoo qabdan. Maashaallah guyyaa boqonnaa guyyaa tokko nutti Mammaa fooloo lirraa qabnaan dhufna bakka. Tiktookiin balbalti tiktookii guyyaa tokko hin cufamtu. Balballi ta'uu baatis hin cufamtu. Ilaa qiyaamisaa bana guyyaa kam cufamti mee guyyaa kam dhuftarree? Fudhattan ijoollees nu jalaa kun suusiin isin bira oolti. Suusiin isin bira dhuftee aliif qaraaji. Isin argaa jirti. Amma wal argaa jirra suusiin. Taganaa dhalattullee teessanii bar. Allahu. Isin qaqqabaa ijoollee tara jalaa qaba. Warra feemasoota kaanii wal addaa beekaa isin. Daangaan tarkaanfateen ammoo isin. Jarri kaan horaniiti qunnamtii saalaa godhanii ilmaan horanii magaalaa hunda deeman isin hin fuune. Waan takka qabu waa kaayyatanii goojjoo jaarratanii umrii isin fixu jiran asirratti. Ofi ilmaan meeqa biyya daddalee dhiisee jira. Ofi ilmaan meeqa biyyatti hortee dhiiftee jirti. Isin ilmoota kan qabdan ilmoodha isinuu. Olii gallee gana waa godhattan. Isin hin fixin umriin teessan. Olii gallee. So taphachaa daangaa rabbitis eeggachaa. Yeroon dhufu armaan isin dhorkuu hin danda'u. Tiktookiin isin harka jira. Osoo Nabi Muhammaduu dhufee bara tiktookii isin harkaan fuudhuu bara isinumatti hima malee. Akkasiimi. Kanumatti hima bara. Akkana taa yaa ilmaan kiyyaa yaa uummata islaamaa akkanuma taa isin hin jedha. Arrabni fakkeenya isinii godha. Osoo Nabi Muhammad dhufee akka kiyyaa kana laayivii tan ol seene maal jettaniin? Laayivii mana keessa Nabi Muhammad tiktookii dhufee. Maal jettaniin jedhan? Allahumma salli wa sallim. Salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Mana kee osoo si dhufee balbala akkanas nagalchisiin jedhee ol si galchite. Maal jettaniin? Maal jennee dubbifnaa uree? Akkana kaa. Dachuma eeguu malee. Akkas nama gooti. Osoo okay profaayilli kan kee akkamtaa? Haasawni kee akkamtaa? Komentiin kee akkamtaati? Dubbiin as dubbattu akkamtaati? So kanaaf inni nu keessa jiraachuu baatullee rahamaan inni gubba jira bar. Walii gallee hadiisa isaa jira beektaa seeraa fi heera inni nu dhiisee deemee jira miti. Kanaaf jechuun sooshaal miidiyaa irra jiraachuun hin jiraatinaa jechuutti hin jirru. Akkaataa itti jiraattan akka gartee Oromoo Islaamaa jiraadha. Walii gallee daanga qabdanii mi jiran? Walii gallee tiktookiin nu seera qabdii miti Kadiiroo Ahmad Suusi tiktookiin nu seera qabdii bar. Waan qalama keedoo qalama irratti mul'isin qalama waan karaa jedha narraa bire gadi buusan mana narratti balleessa jedhe akkasuma qabriin na badaa akhiraan na badaa dirree maasharii riqichaan na bada jettanii eeggachuun dirqama ta'a arraa bar arra jiran dhuufuu yoo si qabdee mana namaa keessa teessee nama biratti hin dhuuftu ajaa'iba nu dhuufteen aan jette dhuufuu ofirraa idaa bar fasaamii siin jedha. Uccu ajooftuun kaayyattu uccu ajooftuu afaan ajaa'ibaadha namarraa hin fagaattaan rabbi keenyarra akkamitti rabbi dura teenyee kan inni dhoofsattis tiktook irrattis nu arku jajjabdu haadhaaf abbaa keenyaatu firoottan keenya gariin nu argine malee rabbiin hunda siitu harka jara kiyya yaalumaan keenya. Haasaa'u bareedaa jecha bareedaa viidiyoo bareedduu malee gartee waliin haasa'uunis waliin haasa'u daangaa rabbi haasa'u keessatti illee tarkaanfatina dubartiin illee saaxilina. Dubartiilleen dhiiran saaxilinaa miira keessa galchitanii Kadiiroo akkanatti ofii ta'u haaduun hoo uwwiste yoo itti dhuftee gartee olii gad qullaa duras micciq jettee hudduu duroo qaqqabde akkamaa ta'u walii gallee uffata nagaa uffadhaa sattaradhaa jiran isinillee ijoollee akka malee hin godhina feemasoonni jaartii osoo qabanii haadha mana namaa akka godhu jiran shaawara keessa galchuu jiran waan akkanaan dalagina wallahi waan akkanaan dalagina rabbis irraan jaalatu guyyaa tokko olii dhufnaa beekaa. Andaawaa isin godhuu fi miti isin waa yaadachiisu haa ta'e isin irraan fixu ani bakkaan ooluun qaba isinillee bakka ooltan qabdan umrii teessan tuna tiktookiin waan akka tiktookii umrii nama fixu hin jirtu jedhan wallahi barumsa ammayyaa si dhorkite yes barumsa ammayyaa si dhorkiti dalagaa irraa illee biizii si gooti maatii ta'e dubbisuu irraa biizii si gooti
firoottan kee irraa biisisu gooti, du'aa'ii rabbii kee kadhattu irraa biisisu gooti. Waan hundarraa zahamaa si gooti. Mana kanaa baatee mana kana seeta. Osoo kanaan nageetti jettu tabiraa dhuftee ol baati sitti. Tabiraa ol baasitti. Hagguu tana buufte tabiraa si dhufa. Si komandoo dhufa. Afran qalloo dhufa. Raayyaa dhufa. Walloo dhufa. Jimmaa, Arsii, Walaga kotaa kudha takka seeta. Sa'aanuu 12 sa'a takka qofaan seef jechuun maal gootati. Sa'a 12 asirraa 10 takka teessee. Waliigallee. Kanaaf rabbi isiniif haa laaffisu. Quraana keessaniifis yeroo kannadhaa. Mee guyyatti daqiiqaa 10 Quraana Rahmaan. قرآن خنا كانت بنين أمني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ما توقع كانت بوجت يو قراته وي صحابة أركت فلوري آخرات أركت آخرات بر فلورا بر بدي بر آخرات رجال لي دقيقكم أخذ أنجويت قرآن خنا زاغوت مس أنتو سامك سأنتو ديدم يا فريمي سأنتو ديدم يا فريمي أسرار ساعتي بركز مامتي 24 ساعة متي ساعة ديدم يا فريمي ديدم مشان ديدم سادي متي ديدم يا فريمي ديدم يا فرن كنرة سلاني صلاة ميك سلان نقولتي صلاة ميك صلاة شاني متي سوسو ما سلان نامتي أديرو ويدا كتاني شانو مامتي ويد إيفن ديف نيفر ما سلان الحمد لله لا ني سلان أكاس سو سلاني شانان مي سلاني شانان ديك أجرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين يوم دين كرام الله أكبر سمع الله لمن حمده أكنت يوجي ديك أسدي في أفريقيا تنفتا ولي قال لي يو صلاة نعم يو صلاة طمانينة صلاة نبي محمد صلاة جت أكنا جت الله أكبر رب يمكن يقول تك قلبي هي كوسات بيها الحمد لله رب العالمين قلت فارون كربي يا جت شيء كون يوجد لدي أمتى دايك كم قرآن جري سلاني تو قرآن سلاني شن قرآن إم بكشاني ميكا قرآن إم بكشاني شنتما ساعة كاون جوبر سلاني غويتي أوكي غويتي زو متى كجرا صلاة وان سلان غويت ذاتك ساعة ديدم يا فرمال دمته ترى بيان كسم أرومته ساعة ديدم يفريسة كيسني الرئيدني ساعة ديدم يفريسة دمته إيسر دمته كانت تيارك والله سو برزا ديدم يا فر ربي نو قنتي أوكي زادي دم أوكي زادي دم يا فر يكسي زادي دم يا فر تكا صلاة خانين ديدم سديا فهمتي ديدم سديرا زا سدد دلقا الدنيا تنيا خان نومه سدد دلينا ميو إيخا سدد دلين مي أقسم عجل نو سدد سدد إيمي تقرأ سدد ساعة سجرا ساعة غرتي خدا وهي توافا ساعة خدا وهي ستي فيني يسبخ ينيا فيني ساعة خدا وهي إيه سأنا ما تكتور قاد تيكتوك لاكو قاد كان مقبل يا رب إيه أوكي هيري وجد لا إله هند تربيتنا تيجي في النججو نما تيكتوكي رسا نما تيكتوكي سوبي سيني مغرب إشائي سوبي سادك دم يا فراسة رتا ربنا قرسي سيدو مرتيتك والله لازم سادك دم يا فر كوني مراتما كوني سوسي لكوبا داتي مني على قريتشان كابورا قريتشان لكوبا سوسي خاتي سوشال ميديا تيكتوكي خناف بر سوسي نمني دور غرتي تيمبو چاتيفا بونافا سوسي هرارا جناني متي سوسي توقفان ديغا في فون كي خسي قبدو تيكتوكي اتنجرت تيكتوكي الله اكبر يرو والله كانت تيجا تيك توكي ايه والله لازم جنريشن دبل ليست مانا برومسا ما فكينياف مانا برومسا خوتا شان جافا قراتني ديفتني ديمتن غافن برومسا ديبتن ولي اكرم جراتني قرآن غاتي بيت الف باتا قراتي جوزه تو قراتي لما قراتي بوست تفسير حديث قرا يوم حفظوا ديفت اكرم جرانا دلغا سمد يوم وري قبنا دلغا ميكا اوكي بيا ربات نام سدس سغل فجر مليون ميكا اكاونت خيسا قمنا غافا بيت قال لنا مره تركنا من تيغلو ديم نو كامي باديا يو جيران يو مغالت منن جارتين يو من خي قرقروتي چتاتي قرقرونتي يو قرقرو رغموتين جيجراتين ما فكمي ما بيا نماتي باني يو جيجرامين يو غرتي اولا كان كي بيتا في مرغا كان جيرو يو هنغرغارين يو راججيرون دنديني ما بيا نماتينيا ركسا دلغدا جرنا اخرات دلغدا الدنيا دلغدا حلال دلغدا halal dubbadha halalnya halal fadha khairi dalagadha dangara bitar kanfatin hadisa dara kenya wallahi wan bahasa ki bakan raigale bakan tirabun dabe rabbi ana fisinille ala fisu akhiran guya tokko
يا خديرو قياتوكو يا أبو معاذ يا أحمد يا سوسي إنا لله وإنا إليه راجعون جلني سورة نمتن صوفتان قياتوكو سين نمتن ستكا تكا ناس نمتن سا خول درا ديوم بينو تكا إسي تناس نمتن سا تكا إسين تو إسي متن سا ويبر فلور خيا تورتي بركانك فيديو كنا غافتا كولي ناس وين جن نمتن سين كنا جن أماس ummanni oromoo kuni nama jiru hordofuu miti gaafa namni du'e faroo mee yoo rabbiin isin jiraachise warra amma gartee nabi raayis kumaa fi 300 jirtan kun yoo rabbi isin jiraachise kadiroo taatus ahammad taatus suusu taatus gaafa nan du'e yoo rabbi isin jiraachise faroo warri yan qamta ka galaa laala in argitan miliyoona isaan galchan ummata namoo du'e faroo godhuu bar jarri keenya osoo jirtu arrana gargaaraa yoon jedhe arra somuniin barbaada namumee warri amma jirtan kun riyaala 100 fidaa jedhe hin kannu Arigalle gaafa ati duute faloo si gooti jireenyaan sin gargaaru amma naan rakkadhe na gargaaree yotteen sin gargaartu boos irratti duultiiwu isa rakkatee gargaaranis irratti duulan nama miidhamee un argine akkatti irratti duulan jiran miliyoona meeqa nyaate jedhanii so ummata fayyaanis qeshnaa wali godhu miidhamuudhaanis qeshnaa wali godhu alhamdulillah arra bifatana isin bareeche boo fuula kanarraa waa takka qabdan osoo arra anaa fi ati miidhama fuula kanarraa waa qabaanne viidiyoon baanu bar Imbanu nama duratti. Imbanu. Imba warra tula. Isiin har'a qaama kanaan achi hunduu si waraabaa raayyaa irra keeysu akka feetetti qaama si of dhaadheessitu kuni osoo qaamni si kun miidhama qabaate miilli si miidhama ta'an si hunduu si miidhama qabaatte hin gootu abadan. Hin gootu. Rabbiin fayyaa si kenneeti qaama kee qabadhu. Ustaaz osoo rifeensuma kana rabbi gabaabaatti kanne rifirraan fuutu. Hin fuutu. Rifeensa akka kiyyaa kana silaa rabbitti kanne. Akka nama waraanu kan itti kanne hin jettu sanuu ka waraanu kanaa kaawuyyaa gootee waa tolchitee waa diddeeti gadiyaati bar gayyaati simbaan suusi dhorka cufadhaa jedhaan itti hima rabbiin hindii isinirra bareeddu faranjii araba rifeensa isinirra qabu meeqa fudhate kaansariidhaaf rifeensa irraa gurrate bo taarama isii kiiloo meeqa 70 urguftana taarama meeqa isirra qabdu meeqa irraa gurrate rabbiin meeqa irraa ciran osoo lubbuun jirtu Jarana gaafa tottolfattanii dhiiraa fi dubartiin tottolfannee dhufa fuula rabbii salaata dura dhufne moo namni haana arguudha bar takkasi waxaramtee huccuu waxaratee xummaachaa jalaan baaftee as gubbaarraan xummaachaa dirii asirra gadi buustee xummaachaa asirraan keessee harmas baaftee akka xuuchaa akkanatti teessu eenyu haana laaluufi Abu Muazii fi Kadiroo fi Ahmadummaan haana laaluuf deemtii bar maasii goona maasitti ajamna nuti. Ilaal warra booddee yaa rabbi warra booddee tan. Sin argisiisi waan akkanatan wallahi. Hunda keessanuu atiis ijaaban siyaafaa suusi isinis gartee jechaan uffata Nabi Muhammadin babbareedaa jiraadhaa jira keenya. Faashinatti Nabi Muhammad hordofu haasawa keessatti dubbii keessatti nyaata keessa waa hunda keessa kan hordofnu feemasoota kanaaf Nabi Muhammadii feemasaa bar ka addunyaan aalamni addunyaa beeku kanaaf maaltu nu beeka aalamaan nu beeka Oromoonuu gariin nu beeka malee hundi nu beektu. Digalle maaltu si beeka fala Oromoo kee kanarraa gariin akkalma guyyaan nasiib halkan irraa osuma rafuu faloo si godhe malee sin beeku waan ati taate gariin osoo hirriibaa faloo si godhe. Digalle jara keenya faloora guddifachuun huma hamilee fi dhuufuun nama keessaan dhumtu jedhan faloora guddifachuunis namuu hawwii qaba. Huma Oromoon biyya lafaarra akka jirtutti miliyoonni gartee 70-80 yoo si hordofe Kadiiruma Ahmaduma suusin so bifti keetii sin jijjiramtu. Meeqaa jirama? Wallahi nama yuutubara mucaa xiqqaa tokko Ameerikaa tokko mucaa xiqqaa tokko amata 19 yuutubara miliyoona meeqa qaba? Miliyoona 75 qaba faloora. Miliyoona 75 dheengadda fidan kuna nama xiqqaa amata 18. Takka addunyaan isaaf hin goone xayyaara godhataa maal godhataa manneen ajaa'iba gar tokkoon deemu nyaataan quma naafeti nyaannu nyaata. Angkuma naafeti nyaannu nyaata. Way takkaa nyaata beeloytan yoo takkaa dhuftanii hin beela na obaasan jetta rabbi isin hin goone. Hin beeloy. Fayya qabdan nama rabbiin qabeenyatti kannee yaa Kadiiroo qabeenyatti kannee biliyeenara hoggee hospitaala mana yaalaa dalee nu arkinu abbaa qabeenya Itoophiyaa bituu danda'u nama Itoophiyaa bituu danda'u jira bar. Rabbiin sanbiraa wallahi tuubboodhaan asiin nyaachisa tuubboodhaan qabeenyi waa takka siin godhu mee waan isin hin jedhu Rabbi subhanahu wa ta'ala godhini yoo miliyoona lamaan si kannaa Kadiiroo namni tokko si dhufe ija lamaan tana baasi sin jedhe hin baasta.
Namni bara kana birrii fudhatee bal'aa deemullee barbaadu dhabamu warra sooshaal miidiyaa kana. Wallaahi uummata kana moo. Mee amma egaa isin sadeen kana akkasi isin sadeen kana Suusi doolaara miliyoona takka Ahmad miliyoona takka Khalifa ija takka baasa harka sadii kanarra ija tana naa kaayoo jedhe hin baastani hin baaftu maaliif jennaan birrii fi ijji waliin madaaltu. Yeah. Waliin madaaltu. Hin madaaltu. Maybe tokko ija takkaan hin deemu bara kana jedhee hin dhabamu isin keessaa. Miliyoona takka fudhachuudhaan jira jedhe. Hin dhabamu. Garuu tokko ni jira. Hin dhabamu. Hin dhabamu dhugaa. Lama manaan hin jira takkuma niin kan naka jedhu hin dhabamu. Yeah, eh. Kan Subhanallah. Ummata kana jira yaa jara keenya wallahi lazim. Asao bar Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi sahaboo isaati ni bashannana hin taphata hin qoosa kan waliin hin jiraata namni bar masjida bar darasaa nutis bar akka masjiduma keessa taa'annu bar jedhana hin bashannanna hin gammanna hin haasoyna. Way salaachis imaama taanetu salaachisaa olleetu achirra funu bar hawaasa keessa oolla gartee waan haasoytuu fi waan dubbattuuf waan gootu iddoo deemtu qofa laallachuu because TikTok illeen arra gartee yoo follow namni si godhe suma fayyada yoo namni waa sikkannee suma fayyada yoo waan gaggaarii dalaydee suma fayyada akhiraa tanaas suma fayyada malee namni takka miidhamu jiru sumaan miidhama borus bara akhiratti hin booya namni gartee wallahi addunyaan raasii deeme guyyaan namni gartee reality dhugaa yaqiinni guyyaan inni arkee seenaa'u guyyaa gartee sakaraatul mawtiin itti dhufe malaayikaan mootiin balbala itti akkana itti dhufe gartee assalaamu alaykum si jedhe gartee ana malakul mawti alladhii wukkila bikum thumma ilaa rabbikum turja'uun ani malaa'ikicha gartee rabbiin isinirra naqaxxare kan lubbuu keessanirra fuudhuuti akkama argitu guyyaan kee gahee jiraa deemu qabdaa jedhe qaala rabbirji'uun la'allii amalu saalihan fiimaa tarak banne bala rabbii kiyyoo daqiiqaa takkanaa kana waa xiqqashuma waan hin duraan maxxanseen dilliit godha hin salaande waan hin qabu takkaan godhi godhadha akkana jedha kallaa innahaa kalimatun huwa qaayila tuni jechuun akkuma nama gartee yaani galaan hoomacha yoo baharatti kofe hoomachuma qaqqabachuuf bo'umu wooma qabachuuf yaalu malee in jirtu eega sa'aan dhuftee gartee laa yasta'akhiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun sekendii takka dillee if boodan godhan godha haalaallee sichin dabarsan hogguusuma yeroon dhufnaan hatta izaa jaa ahadakumul mawt achitti dhufnaan dubbiin hin taala amru jara keenya toobaan hin jirtu abaluun dhiifama gaafadhaan viidiyoo kiyya saniin kaasan hasaara bar jedhana wallahi lazim jarana guyyaa tokko duuf deemna yaa jarana wallahi guyyaa tokko hin duuna duuti nabi Muhammad dhufte mee isin gaafadha nabi Muhammad Itoophiyaa jira moo Suudii jira hin jiru akhira jiranii bar maaduma isaan nabi Muhammad irra rabbi kalooytan isin kalooyna walumaanu in kalooyno Ibrahim Musa wa Zakariya wa Yahya nabiyyoota hunda ummata gaggaarii saaboonni sanuu duutii isaanii dhufte anaaf isin TikTok irratti bara hin duunu Hinduno osoo jirruutu duune garin numa deemna malee imaanni keenya du'ee ejji teenyaas duutee harki keenyaas waan fadhe arrabni waan fadhe dubbata mee feemasootuma deema waanuma isaan haasawan jiran laala hudduma dubartii irraa haasaa oolan ooluma takka kanaaf akkas hin ta'in ajira sanitti hin laallatina gartee akhiraa isin eeggata kaayyoo biyyaa isin eeggata beekaa yeroo shabaabataan shayxaanilleen sitti hajama rabbiilleen sitti hajama nabiyichilleen sitti hajama quraanilleen sitti hajama dubartiilleen sitti hajamti hamtuu fi gaariilleen sitti hajamti yeroo kana keessa ati gartee keessa dabruun sirratti rarraati murannoo addaatiin jabaatte yeroo kana haraam si barbaaddi yeroo kana si dhufti yeroo kana lukkuu hunda si halaal si godhe asiira dhuyda cimmaaqii dhuyda gartee waan adda addaa bishaan dhuyda kan dhuyda farshoo ofirraa dhiisni jedhe suma miti zinaa daqiiqaa muraasa nama ofirraa eegaa woma lukkuulleen yoo laayyitu batat nu dhufan lubbuu jettu sanirra haadha mana keetii godhattee cal jettee mulaa waa cabsanii hin kaatu kanaa wajji halaal godhachuun irra hin caaltu yeroo gartee guyyaa zinaa gootu shakkiin okay dhukkuba HIVtiin naqabamoo kondoomiin fayyadamamoo irran naqabamoo ulfa garan na fudhattimoo garan na dhiiftimoo dhukkuba na dabarsimoo akkanatti jiraata bar akkana jiraata shakkiidhaan haadha manaa taanaan garaan guutamuus abba beekaniiti eenyutu shakka intalti tun garaan guutamtee yoo gabbaa teessa baasii lubbuu jetti wayi ulfi garatti naa feene kaana godhadhu lubbuu akkas na gootee jiyyaa qotee siin jetti dhuftee barsi rakkiti nikaa kamtu hidhama egaa zinaa walit godhe nikaa tamtu hidhama deemi ilmoo dhali malee diqaalaa ta'e. Hawa biyya teenya tana fa'aa fittinaa.
Betina. Meeqa ulfaa'ee bari akee. Isin hin beektan malee. Meeqa asii ol argitan malee asii gadi hin ulfaa'ee deemu hedduu. Rabbi rahmata isin haa godhu jedhana. Kanaaf akkasii. Ati suusii bakka jirtu rabbi sodaadhu. Bakka deemtu rabbi sodaadhu. Waliigallaan akka obboleettii siidhaa matis akka obboleessaa amrii isin irratti hin qabu. Wal arginaaf har'a addunyaadha boroo akhiraa walitti himu jira. Guyyaa dirree maasharaa dhufne maa abummaas natti hin himin. Yaa Ahmad maa natti hin himin. Yaa Khadija yaa Hafsaa maa natti hin himin. Maa akkas nan godhiniin seenaan nama fayyadu. Namni lachuu hin seenaa jedhan. Mu'uminni Islaamnis guyyaa qiyaamaan seenaa jedhan kaafirriins. Kaafirri maal jedha? Osoon karaa Nabi Muhammad Islaamummaa tana qabadhee jee seenaa. Mu'uminni akka kiyyaa fi akka keetii kan nu caalus osoonumaan kheyrii wooma qabuun addunyaa kan nadhee salaata sunnaa fi waajiba hunda dalagee jedha abbo. Bilda anki jara agartee ollaa Nabi Muhammad na godha. Namni ollaa Nabi Muhammad gaafa taa'u kaa. Amma feemasoota biroo ol seenu Mubaarakii fi Aslii fi Makkii biroo ol seenu warra jedhu jira bar. Wayyoo jira. Ollaa Nabi Muhammadin wal arguun feetu. Amma Khadiiruma bira ol seentu. Galatoome kaddoo jette Khadiijaan dhufte. Akkasitti bara. Akkas jedhaniimi. Galatoome. Ollaa Nabi Muhammad ta'uudhaaf ollaa siddiiqoota Abaa Bakri, Umarii, Faaximaa, Maryam binti Imraanii gartee. Isa ilma Maryam kan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ollaa jara kanaa ta'uun akkanumatti ta'an akkanumatti TikTok irra teenye ollaa isaanii dhahi naannoo ollaa isaanii dhiisiiti ollaa biyyiitu dhaquun dandeessu har'a ollaa biyyiitu ollaa nabiyyootaa dhiisi nama qareetu 4 kiiloo 6 kiiloo jettan nama qareetu VIP digrii qabu maastara qabutu hojjetaa mootummaa gartee abiyyiidhaa gartee masaraa keessa ta'a malee anaaf TikTok irraa dhahinne hin taanu hin taanu. Inna uwwamtullee waan akkana abjuu fi mul'anne akkana kun hin jiru waggaa isinirraa haa rukkutaa fuudha akkana isin godhu. Walii gallee soo saniif jajjabaadhaa khayrii dalagadhaa nama gartee namaatu daangaa nama saayibaa nama balleessaa saayibaa ofirraa laala. Yaa maarree jedhe raayyaanu yaa maal koo maarree naman taane narraa hin hidhatin jettee haati dhaamteef waa raayyaan jedhoota akkasuma dhageessanii miti. Yaa ilma koo saahiban taane naman taane narraa hin hidhatini yaa ilmaan koo yaa obboleeyyan koo isin ilmoo teenya bakka teenya buutan. Gaafa ani deeme isintu bakka tana bu'a. Gaafa ati deemte namaa bakka tee bu'a. Da'awaa uummanni kiristaanaa sitti hajama. Islaamni sitti hajama. Maatiin tee sitti hajama. Horteen tee ilmaan kee akkasii boodaa sitti hajaman. Biyyi tee sitti hajamti. Firri kee sitti hajamti. Akka kanan ta'ina. Nama hedduu daangaa tarkaanfate boo TikTok irratti. Hedduu safuu dhiifte boo namni. Qaama saalaa wal gartee ofeetu wal garsiisti. Mee jiran qaama saalaa yoo natti ergite qaama saalaa naan qaba maaliin qaama nama saalaa maxxansa ma qaama saalaa tokko namni sitti erge maal baatee gartee nama maxxansitaati hin qabdu isinis foon maxxanaa isiin qabdi dubartiinis dhiirtiin sarraa foon isaa nama qaba hunda walumaan dhalate guyyaa keessa namni namaan kan hin eebar moo hin shakke namni hin qabu isa foon kana mee deemaan hundi keessa mee taraa takka muraayaa dhaqaaf laala huccuuf raayaasaa hin qabdani hin qabu. Hundinuu hin qaba. Maa duba rakkata. Salphinuma nama sanii. Ni salphisa jeetuma bar. Maal salphisa? Iddoo salphatanii miti waan jedhan ulamaayin mee dhiirti faan dubartii akkamis salphiftii jedhan fakkeeyyifa dhiirtii akkamis salphiftii jedhan li'annahu bishaan dhangala'aa qaama saalaa dubartii achiin naqeeti achumaan bee bishaan ati dubartiin neeqson achiin seene gaafa deebitu horma saniin deebitee barate qaama saalaatiin seente qaama saalaatiin baate achiin dhufnee meeqa diroo? Eeka. Kabaja qabdi qaamni saalaa dhiiraa fi dubartiis kabaja qaba. Kabaja waan salbaacii gootanii irra keesseessitanii na dhibeen waraqaa. Waan kabaja qaba. Maa dilli dalagu akkanii waliin maraatu kun qaama saalaa barbaadaa isiinis qaama saalaa kee atis qaama saalaa isii kanuma. Egaa waan biraa barbaadaa dubartiirra. Ifin beektu bar. Ifin beektu bar isiitu ifin beekne amma hanga namni tokko mooluu tana koofiyaan dhoysitu. Hanga namni tokko mooluma tana akkana dhoysu. Isiin hin dhoysitu. Subhanallah. Rabbi siyaasata rabbiin fuudhee waan san bakkeen ka'e jala sanuu laala hunda keenya bakka ka'e jilbarra ka'e miilarra qubbeen irra keenya bar. Yoo atuu jettee barbaaddee cidha itti argita baratu walii gallee ofii waraabdee viidiyoo keessee addunyaatti lubbuu jettee argitee lubbuun kee fuudhee lubbuu waan hiikanne eenyu komatta. Maal jedha duuba fe'amase oduu addaan na bira jira kottaa jedhama waan addaa. Waan keenya ani waan na dhibe uummanni kun baatii Ramadaan akkamitti hubbatasa jawwaalli isaa qaama saalaa dubartii tan Harargeedha tan Arsii tasii komandoo afran qalloo shanangi hunda guurate sooman akka masjida qaama saalaa jawwaala qaama saalaa keessa qabu keessa kayatee masjida keessa laata. Maal waliin jedha beektu
Bek ati waan ni kheta ajaiba na bira jirasin saatila maal si goote keessa ati kan keesi bira jiru sirran jiru maal jechu Astagfirullah. Lakkumaani imaanni namaa du'aa deema ustaaza. Indo ka qaama saalaa Dubbiin gartee keessanii godhatee dur gurratee keessa naga keessa dimbaasin jetteen nama boochi. baasi jettemma Yaa dur naga dimbaasin jetteen nama boochi amma piroofaayila irra kaayyadhu siin jetti. Saala akkasitti bitattee jechuudha. akkana Astagfirullah. Numaan kanaaf beekasa. nyaara ejireenyaatti jedhan arsiin takka nyaara addatee deema namni mata kana kana keessa rabbi nu Birrii fide jedhanii doorsisuu barkanaa profaayilii jedhanii gabbaraa gaafatu ji'a waggaan gabbaraa gaafatanii ennaan bakka profaayilii godhadhu jette dadhabdeeti bar nama tokkotu jedhe lubbuun jaalattanii qalbii tana laaftanii isinis haguu jedha lubbuu yegoy oo jettaani akkamsi godha maarree kee naa ergi maal naa ergi ijatee naa ergi qottee tee naa ergi mataa kee naa ergi duuba kee naa ergi dura jettee suuta hunda viidiyoo guurtee itti geessan hin ergu hay viidiyoo gurgurachuu deema bara kana namni huccuu gurgura ennaan qaama namaa gurgurachuu eegale wayaa gurguradha takka asirraa baasa warri markaza miliqe tokko najaa bee jira beeyta. Eega boodaa kana duraan if bareeti. akkas Markaza himooti warri miliqe tokko. akkana Achi keessaa gaa qoraan rabbii ho'i taatee ni dhagayame. Hin dhagayaa. Waan guddaa yoo karaa hubaatte yoo. quraanaa fi kan waa qabdi ebbo shayxaanii ummata hunda waliin balleeyse wallahi waliin balleeyse rabbi namaa asatti yeroo an tiktook keessatti sa'aatirratti iccitii teessanillee rabbi isin hin baasini ta namaatillee warra baasu rabbi subhaanahu wa ta'ala isin hin godhini namni jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam namni gartee obboleessa ofii man tatabba'a urata akhi namni gartee iccitii obboleessa nama jala qoqqotu hin beektanii abumaas kana isaan saaxile isaan guyyu maal qaba monoma jala karoora rabbaaf viidiyoo kanaa goonu karoora rabbaaf rabbiin tatabba'a Allahu awrata walo mana kee keessatti osoo jirtu si saaxila jedha rasuuli alayhi salatu wasalam hin kijibu rasuuli hin saaxilamtaatillee haa dheeraatu malee zamanni maatii kan kee keessa rabbi si saaxila jira namni jedhan ammas ollatti zinaa godhu jedhan ollatti hin beektanii kiristaanaa taatu muslimaa taatu ollaa ofiiti godhu jaartii namaatitti kogodhu mana kee keessa jaartii teetitti namni godha jedhan algaa teeti irratti ammati gabbaateeti gartee sumayyaa tun jaartii namaa taate zinaa waliin daleeydaa miti jaartii tee algaa keeti irratti kadiiroo namni dalaga jedhan mana kee keessatti mallattoo maal beeytaare ati taasii namaa taaptaap goota algaa teeti irratti taaptaap sii godhan jechuu eegaa akkasi hin jirtu bilaash itti jabaadho ati itti jabaadho asitti si jiran ilmoo naa qabdi jaartii garaa naa qabdi jaartiin tiyyeettaa waatiir olla ta ilmoo gandaati tayooni manyaa fataati achuma si dhufa akkas Subhanallah. Subhanallah. Asiin kan lixeetumaa asiin fudhatte jechuu booda ilmoo matana jabaate ilmi nan fakkaatu ati ollaadhaaf ilmoo kan jirta asin mana see kan ollaan isaatis maal gootare wal jijjiirraa follow na godhi follow isi godha dabar yaa rabbi na jaanuba. eka wakama tadinu tu wana mati dalaite si dalaga yaa rabbi jedhe. eka village be fresh yellam jecho mana kay sanin ka takkita man qabsan ndumtu takkita masan jabada takkita masan amma sumayya sure susi sure tambira sure mal wali nunge isatu atur rakkisa barakana innino fi ho rakkate nam barakanati nyaate tun qufne gaafa jaartii lama jettus mana lama si barbaachisa mana tokko asiif tokkochi wal gubbaa wayii kana kaa'uu deemta akka raashina mana wayii si maal goota subhaanallah rabbi Barla maja tokka takkitti masanu bar hormasi abdatee bar takkumaa uniin fuudha jaa kammaa konfaan. isiitu nafaqaa takkita isiitu isii nafaqa raashina isii kannaafi Akkasuma biyya tanaaf akkasuma. Hai. Rabbina Amma jaanu bara kana maal godha asii wal fuudheeti sargi mushurraadha. Achi deemtee isiinis takka gartee asli hojii takka taphatti. Innis takka hojii deemee taphata. Waluu quban qabdu. Algaan duwwa teessi baadho. Algaan baadho. Maa fuuta san fuudhama kone. Maal gootamee fuudhe. Namni fuudhee tiktokera halkan torbaan sana waggaa tokko namni dhabamu qaba. Hanqa ilmoon dhalattutti namni nyaatee wal nyaachisee raa godhuu qaba. Asirra teessee asiis ababa. Leenca jedha inni sachi mushkila inni tana qochi bidigi daleysa isin achi to khabira qochi bidigi daleysa sargina isa jira sargin injiru ummata dur sargi seene bar walin dhufe ala fitate jarri bararuza ijazat dhumate bararusni Gaafa wanta gasti abaluuti irratti araaraman yaani nama bira ay wal dhabu wal asirra wal fuuti asirra wal ikhti asirra wal lolti asirra wal araaramti jechu fitna
Amma TikTokin bakkuma waa itti matan taatee silaa bakka waa itti naggadan, bakka waa itti baratan, bakka itti waan khayrii dalagatan asirra wal saaxilu abaluu birrii narraa qaba. Ragaa kijibaa fa'a akkaawuntii fit jedhaniin. Miidiyaa adda addaa uumamee miti boo. Haqa nama barbaadan. Namni ofiifuu yakkamaan haqa nama maal barbaada? Fitina. Maarree tokko viidiyoo narraa waraabettee mubaarak bira deette akkas gaaf tokko mubaarak bira deette akkana viidiyoo lama narraa waraabee ennaan viidiyoo kanatti saaxilee gallakkise namaa gallakkise hoottu jedhanii isanis dan nama sadii moo maal nama 10 moo nama 100 tiktook irra waa dhadhagee harkesan gaafa mana mubaarak dhufan nama 8,000tu ibsaa xiltee dhuftee viidiyoo kana eessa sirraa waraabe tokko kana bakka akkasii mana keessa narraa waraabe tokko bakka akkamsi godhee akkam goote hunda ibsaa xilin jirti moo namtittii tuni haqa maal baafatta. Amma fakkeenyaaf waan badiin kiyya yakki kiyya qullaan kiyya yoo ala jiraate maal godhaa TikTok irratti jaratti madawlii kutte maal goota jirana maal goota Kadir fuudhee nama tanse namni si sattara rabbi si sattara akkasi ati waan keetillee kan kootii miti jedhii diideen bira maaltu si galche siifi jara jidduu miti bartoobaan feemasoonni TikTok si saaxilte torbaan tokko sirraa soite cimoota kutte ofiifuu kan biraa gad dhufa qaama saalaa biraa dhufa maase kakee daranii ati dhaabbattee waraabbattee kaciisee waraabuu dhuma maaltu akkana warma kana mee kana warma kana dhaalalchu akkuma jee namni maxxansa waan akkanaa kana waan fokkota haadha abbaa isaan qabu abbaan isaan qabu haati isaan qabdu moo waan maatii isaanii keessa hin jirre abbaa isaa fira keessa nama gartee addunyaa kana qaama saalaa hin qabnee jira duudaa Oromoo tana keessa Ummata akkam rabbi nuuf fide yaake. Ummata otuni ani bari maalin jeen tuni Oromoon kutaa takka jettanii Oromoon 12 na biratti yan. Dhageessanii hoo? Ahmad. Waan dhageenya. Oromoon kutaa meeqa isin biratti isin? Akka beektanitti? Na biratti 12. Akkami 12 taate? 12 ta TikTok irraati dabalte Oromoo jedhanii tana. Ilmaan giigiif ilmaan yoonii manyaati kun. Kutaa 12 tun. Ilmaan TikTokiiti. Oromoo kutaa TikTokiiti tun. Oromoon taanna 10 takka. Tana guuttee baltee tun 12 taate jechuudha. Uummata kana dadhabnee. Ka TikTok irraa dadhabne kalafaatii mi. Digalle. Bartu fitinaadha waan kanaan maa'uun agarree bar. Akkasi anaaf isin yoo sirroo innuma sirrooyti isin waan khayrii gartee dalaga gaafa shayni dhufees isin normaaluma laal hin oriitan gaafa hattuun dhuftees normaaluma hullee 24 hours halkan maataan naqanni baana san yeroo lachuu halkanii guyyaa gartee guyyaa wal jijjiira malee isin hin jijjiiramta kana ta'u jechuu bakka deemta rabbi sodaachuu arraba keetiifachuu waan jettitiifachuu rabbi sodaadhu waliin jechuu nama hin jabaattee bar deemboo maan rabbi nutti himtaame deemsi hin jedhanii bar marii gallee Abo timboo tana dhiisi jennaan maalin dhiisa jedhe boo tana rabbi na jaalachise rabbiitu naaf fadhe rabbiin sitti hin feene ofiif feete timboon jedhan akkanatti timboo tan akkana qoba lamaan akkana qabanii bar akkana qabanii mee ati qoba lamaan qabda ani qoba 5 inni si qabeette jedhan bar timboon TikTokiin qaamaa fi miilaan nu qabdee jirti si gadi lakkistu mee namni guyyuu mee torbaanuu tokko ijaazaa irraa fudhatu namni TikTok tan laaga delete godhee haa ta'u hin danda'u Yoo gartee kasaatiin hin seenne kanamaatiin seena TikTokii. Hin danda'u. Waggaa lamarraa baddeettiin abumaas. Uzrii wayiiti kaasan. Uzrii sababaa waan biraa si fadhe rabbiin moo dirqama wayii sirra yoo taate malee arra galgala kanarraa cufii torbaan dhufu jimmata wala kanarraa delete godhuu hin danda'u namni. Hin danda'u. Hin danda'u. Suusiidha akka suusiitti TikTokii jechuun bara. Suusii namatti. Jaartii daran yaadaa bar. Abooti abbaan manaa keenyu jennaan abbaan manaa keenyu TikTokii. Tiktookii. Haati manaa TikTokii. Asi galee namni algaa fi waa hunda guurratee as keessa gala namni mana yoo dhayitee mana isaa kan inni ijaarratee rukutte mana keessa hin galu hin jiru. Hin jiru. Haati biyyarraatti dawwaltu fardiidhaaf viidiyoo tana waraabeen booda bilbilaa irraa dhiisi jedha. Dullatti ittiin deebi'aa dhiisa jedhaa bar. Allatti jedha. Yaa Rabbi. Gaafa haadha jalaan kaafne ammas waan takka suusi waan ni gartee dubartiinis amma Kadir kana za'a sadii faaseese haadha si za'a takkaatee sun dandeessu. Hin dandeessu. Meeqaa osoo osoo haati duubaa awwaalamte boo qabriinsi
qabrii haadhaan beeyne kan namni awwaaleef dhiqee meeqaa jira gara jabeenya wallahi Subhanallah. haati xiyya kalee duuteettee ati geema taphattisin kalee duuteettee akkami namni gaartee godhate rahmata haadha Bar ofiitiif qalbii namaa goggogaa deemu jira. Bara dheengaddaatii fi bara naaf tokkoo miti. Bara Tokkoo duraatii fi tokkoo miti qayyaramaatuma deemu jira na. qalbii akka chaayinaa taate qalbii chaayinaa waan chaayinaan tolche hundi fayyaan qabduumi qalbiin qalbuma chaayinaan tolchite fakkaatti egaa Yaa Wallahi, ifi hey, dalaga hey. jirti hona on harka qaisee nuti asii. dubbiin dubbii maal jabaa. jettu maal jetta suusu Markazama wayii nutti gorsiisa akka markazuma hin jira marka asumarrattu markas hin barbaachisu asumaa'u nama wayii godhattee fakkeenya nama quraana qara waan guyyaa tokko manuma qadir kanatti qabatee namni guyyaa tokko akkaataa salaata itti salaannu salaata nabi Muhammad fakkaatu arranuma salaata malee namni salaata nabi Muhammad hin salaatu bar sallallahu alaihi wasallam salaatuma jedha malee akka salaata waan gartee daraara laguu akka itti dhiqatanis barachuu akka itti sooman barachuu akka itti quraana dubbisan quraana itti qaraan barachuu wooma sagantaa godhatee guyyaa tokko torbaan guutuu haa taphatu gartee guyyaa tokko yoo ibaadaa rabbii isaa akhiraa isaatii kan hin tolti atilleen sirraawwaat deemtaa warri jalaatiin sirraa hordoftoonni keetilleen sirraa yookaan komentiin asirraa barreessan akhira si balleessiti waan sitti ergan sheer godhuu akhira si balleessaa jechuudha. Maa waa bashannanu nama arrabsu bidaan kan rakkifachuu. Torbee keessatti guyyaa tokko manuma kadirii kanallee haa ta'u isin birallee haa ta'u bakkuma kamiyyuu haa ta'u nu barsiisa akka wanticha kana nama baay'ee barata. Eessa je mana aslii dagaa isa dhufa ulii. Mana asilii kan kadirii ollee kun namni jaalatu. Ahmadis achiin tabiraa suusii biraa jira achiin suusii galchaa. No, hedduu nan dhufna. Irra sheer gootu kootu abumaati siya metteen barreeffama Abumaas bira dhufna. amma kadiru hin arge malee isin waan argitanii. Laalaa ustaaza dhugaa jira. Okay. Ani sila booroo walirraa hin qabneef malee. Guyyaa borumti guyyaa sabtiidha. Godha wahuma gartee maal jettaniin wanta islaamummaa balleessa. Beektan dhageessanii mi? Islaamummaa namni kun amma beektan amma nama ulamaa nama qari'atu isin islaamummaa keessa jirtaniif hin jirtan beeka malee namni of hin beeku. Yoo waan sani amma tiktookii waan balleessanii beektanii mi? Waan warningi namarra kaaya. Eka mallattoolee muraasni beektan. Islaamummaa kanaas waan balleessaa jira bar. Fuudhaaf heerumaas waan balleessaa jira. Arigalee islaamummaa waan balleessaa waa kudhani. Kudhan kana keessaa takka sirratti argamnaan ati olii kaafira malee islaamaa miti osoo salaattellee. Sini gala? Osoo soomantellee. Harakkasii bar jirana. Waa kudhani islaamummaa barreessa takkitti nama takka badda. Asharu min nawaaqid al-islam kurnan diiduulee islaamummaa waan jedhamtu jira. San keessaa takka gochaa fi jechaan sirratti argamnaan ati ma'a salaamaa haleeluyyaa feetu jiifa quraana kana feetu masjida wangeela dhage jechuun ati islaamummaa keessaa baataa jechuudha. Takkitti suni maali Nuyi dhaan muda deeganii ustaaza barakallahu fiikum. Kurnan san keessaa yoo takka sirratti argamtee jedhe. Waan takka. Ishee takkitti san. No hima. Quraana kaa hunda isin barsiisa. Guyyaa sabti yookaan guyyaa boruu hotta mana banaa takka na jalaa barreeffattan takka takkatti. Ummata wallaalaa Khalas ayyee. bar Galgalaan bantaa Bakka miti. isaa guyyaa tokko nutti qaba. inshallah mee haa jijjiiru waan jijjiirama social miidiyaan godhin godhaa yaa jiran isin qayru waa baradha quraanaa isin eeggata waa meeqa akkuma isin jedhe fuudhaaf heerumni itti dhufan dabaruus jannatan dhabdan qotu saa qotu yoo quraanni isin dabare yoo dalagaan khayrii addunyaa irratti arraa addunyaa irraa isin dabarte khasaaraa honge asit deemuun darsoo malsiin baana yeellam hin jirtu asitti hin deemu namni olii yoo dalagaa takka dhabde dalagaa biraa dheeytaame kadir yoo intala tana hiikte taansi jalaa deemte yoo si jalaa fuudhan wal jalaa hatan ta biraa barbaaddattee jiran jantaa bar yoo akhiraa malaayikaan addunyaa irraa si fuutee akhiraa siin kutte isa deebite asitti addunyaa biraa jira hin jirtu. Wanni takka. So saniif wantoota warri irra dhageessan kana jala jirtan kumaa fi maal hagama siin jirtan hagama naan jirtan guyyaa boru jummataami yoo boru jiraani jummaadha salaatee abira amma salaata zuuriiti sa'a akkanaa tana taatu yoo isiniif taate mana seenii Yeroo akkanaa kana namni hundi hojii hin qabne yeroo akkanaa kana bareedaadha. boru isin waa barachuu qabdan nama eega waan san baratan islaamaa miti ati jechuun danda'uu qabda ragaa wajjin takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal waan islaama diiduu waa kudhan jechuu kiyya kurnan kana keessaa takka yoo argamte gartee jechaan aboo waan islaamaa miti yotte kafarte gartee walii galee
Quraanni kun gartee kana miti wantoota akkasii kaa'amtee jira. San akkasii takka takkaan boruu ragaa wajjin hadiisa wajjin takka takkaan qabatan ilmi beekumsa horattan jechuudha keenya. Waa dabarsuu dandeessan jechuudha. Walii islaamummaa illee tiifachuu dandeessan nama biraa irratti illee tiisuu dandeessan. Nama kanaan waan kun waan si kafarsiisu islaamummaa qabadhu islaamummaa keessaa si baasti waan kun. Akkana irra wal tiisuu qabna. Nyaataa waan balleessaa jira bara. Walii gallee soomanaas waan balleessaa jira waa torba. Fuudhaa fi heeruma kanaas nikaa namaas waan balleessaa jira. Walii gallee so waan hunda waan diigaa qabdi. Mana kanallee waan balleessa waan diigaa jira. Ibiddaa diigaa takka dhagaan takka dachiisa so waan mana kana mana ijaarte kana diiguu jira. Qilleensa waan adda addaa. Akkasuma islaamummaa tana waan diiguu jira. Rabbiin islaamummaa nu haa jiraachisu. Jiruu bareedu rabbi sinaa jiraachisu. Borutti qabadhaa yoo rabbi nu jiraachise inshallah yoo jiraattan yoo jiraanne ol argina biiznillah yookaan yoo rabbiin gartee hin jiraanne du'aa moolii goona. Walii gallee kanaaf mee haa jijjiiramnu yeroo hunda annamaan tiktook irratti dhaqeetti naasoo hin qabu kiristaanaaf islaama jidduu feemas isin jettan kanaati waggaa meeqa duraan beeka sooshaal miidiyaas gariin keessan hin dhalanne amata 20 asirra jirra osoo tiktookiin hin jirre iimoo vaayoo gartee mesenjera telegiraama wasaappii paaltookiidha maal jedhe iskaayipiidha maal jettan haatmee wantoota adda addaatiin dabarsine yuutuubii bara jirtu bara yuutuubii duraatis walii gallee soo gariin keessan ni hin dhalanne gaafas. Gadaamee saarmee teessanii keessa jirtan. So saniif tiktookii kanarratti jijjiiramu isinii waan gaarii. Bara meeqaan isin beeka karaa feesbuukaatiin. Asii miti. Dulloomee wayii dhalanneessa jechuun umrii akka teessanii tanas keessas dabaree bara. Umrii takka 2 3 4 ilaanqaa 30 40 keessa seenutu keessumas dabaree mi. Shabaabummaa akka teessanii tanas dabaree. Bara keenya nagaa wanni viidiyoodhaan dubartii argitee bilbilaa hin qabnu hin jiru. Bakki itti jejjera jantuun jirtu yoo mana barumsaa wal agartee salaamu alaikum jettee biraa deemte malee eessatti argita bilbilli mana isaanii hin qabdu eessatti argita haruma irratti bakka horii waliin tiistu wal argita maal gootame eessa jira ijaazaa isa buuti hin bultu nagaa jiraati intala doonaa maal obdana foota. Yaa Rabbi bara san nu deebisi. Eessa deebi. Yaa Rabbi bara san nu deebisi. Barri akkasiin deebi'u kadiiroo. Numa jirti guutuu lafaa jechuun muraasa malee. Bara masi tuffatti kan xiqqoo sirra wanni yoo garte biti tokkuma irratti chumaasi jalaa qotti bar. Dhugee rabbiin dadhabne. Amma kun asuusin filtara hin qabnu nagaan ta'e warri filtara godhatee amma gartee deebitee maadaam saaraan of fakkaate kan harkeen maraata amma ammat keenyaas ammat akkasiime yaa Allah tana yoo maan fudha jedhani bar gurraatti bar sirra. Sirra gurraatti tana wakkatti yaadana fuula kana akkana gooti laal hidhii tana waa diimtu dibattee takka jedha as filta qooshaa wayitti diimti. Harka kan gurraacha. Harki kun filsuma Oromoo, harki kun fuulli kun filsuma Amaaraa. Maal jettaniin Araba? Garte Araba guutuu Oromoo guutuu taatee sin dhufti jechuudha. Harki alaabaa fuul asiin diimtu, asiin adii, asiin gurraatti alaabaa abbaa gadaati bar. Alaabaa abbaa gadaatti deema. Isin tana alaabaa jala teessanii kana jechuudha. Kunis rifeensan qabu. Waan gamalachuu walitti taphachuu jira. Isaan kophaa walitti taphatti. Fuudhamu. Bar dur siin jaaladha dubartii ennaan hin maraatti. Inni siin jaalannaan akkasuma dhumatti taarraa dur dhugaamu. Naaf duuta. Wallaahi siif hin du'a. Meesuu miidhu goffanni suunee galleemmaa. Wal kakachiisuu bara Tiktookiin darasaa hedduus kitaaba gattee darasaan hedduunis imoo dhiiftee gara tiktookii dhuftee maraatte. Hedduu maraatte. Mama bayana kan goote jirana. Mama bayana kan godhu jirti. Ana kijibe. Maqaa dubbachuun gaarii mitilledha. Maal goote? Hin kafarsiifteemi? Karaa boonii malee jannan hin jiru jedhe. Karaa boonii malee jannan hin jiru jedhe. Hin jenne moo anaa jedhe. Akki hamaan akkana laalka. Dhuma toluu galgala baduu kan. Namni koomentiin hin kafarre. Galgala baduu kana. Meeqaa sira koomentiin kafarsite? Meeqaa wal arrabse meeqaa wal isaa jedhe. Deebi'ee kun akkana jedha. Rabbiin akka qaaruunsi haa godhu jedhan akiraan barbaadu addunyaan akaraa dhaayisuu hin jiru maama bayan taa'e. Hai. Hin jiru. Afaan Mansuuraa jaa. Hojii xiyyeessaati dura. Mana naa jaartan malee jedhee waan ofii haadha faateetii hojii maal godhu jiran jarana. Mee isinumatti murtii dhiisa ani yakkamaan anaa bararamaa kana dubbatu anarra fokkota. Isaan waan san dalagurra anaa yakkamaa hojii fokkottu. Waan isaan dalagu jira kun aadaa Oromootti Islaamummaa faalleessa moo faalleessu? Ani sheeka ta'e intala takka hudduu ta'eeti bishaaniif naqi. Meessuu seechi ta'e bishaaniif naqi. Hudduu ta'e garagali. Ol garagali. Achi gara natti as garagalchi. Maal jechu? Jiran akkami namarraa tokko kijibni namarraa tola qaba jirana. Feemas akkana ta'anii jira keenya. Akiraa isin hin balleessin. Akiraa
Meeqa addunyaa maraachite. Kaan makkaa keessaa kan maalis gaafa kaan sirbarra kayyatee makkaa kaabaa keessaa faarfannaa. Meeqa balleessite. Gaafa waan san dubbatu nuun lolan uummanni dhufanii. Aboo dhiisaa waan kana yeroo jennu. Rifeensa banaa deemtee caffartu. Harmasii kiiloo torbaa hurguftu. Akkana nuutu yakkamaate. Darasaa maarii nu arrabsan. Darasaa mee waa isin himu. Guyyaa ni kaaf deeman nu dhufan. Na arrabsaa olanii ni kaan haa godhi jedhanii na dhufan. Gaafa obboleettii yaaddu janaazaa nu dhiqaati irra nu salaataa jedhan. Gaafa fatawaa waal dhaban waa balleessanii waan bultii isaanii diiguu dhufe gamana dhufan. Eessa dhaqan? Asliifaatu ni kaa godhaafi. Janaazaa isaantu dhiqaa. Isaantu waan ni godhe waan ni godha. Egaa jiran. Wayyoo jedhe gartee miliyoon dirribaa. Waan isin daleeydamu. Wayyoo. Allah. Warna muat sun kokoblas itu mami siga senti bar. Wallahi mashallah. Maal godhame ilmoo ofiituu bar ilmoo ofii nyaachifte dhaltee bara kana suuta itti himta malee si dura dhaabbatee yoo siin lole akkam goota yoo dhoowwitee ilkee caccabsita ilmuma keeti akkam goota yoo ajjeefte abbaa ilmaa ajjeese siin jedhani akkam gootame. Ummata kanaa sitti nabi Muhammad osoo jiraatu maree hojii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namatti hima malee. Akkasii iddoo bareedduu rabbi sinaa dhaabu hedduu deeme yaani addunyaa kanarraa hedduu deeme kan nurra bareedu kan qabeenya nurra qabu kan faloora nurra qabus hedduu deeme. Numa deemna nuti walumaa booda xaranya eegga jira boru maybe iftaani yoo takka arra takka boru tokko torban kan takka ji'a kan tokko amata dhufu takka amata xixiqqoo akkanuma hin deemna bar nu dura hin deemna nutti as deemu jirti itti achi deemu jirra. Dhugaa rabbi. يا شباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج الرسول يا درجيسا كايرو في قرية مسلمة أبونا نسنا دندي هافودو هدم برا مجري يو دندي سنفودا بريدو إلمو نسن دلتن يو أما فوتان إلمو فريشي إلمو فيا قبدو رورو متي تفري يافتو ججبدو سوسي لنا أمت يو ديتي إلمو هو سيسو دنديس هرمو هو سيسو دنديس غافا أمتا صدو مغيسا ديتي وفي فودا دب ديتي هو جينو دب سيتي الموتم أخو خيتي الموتم هو سيستي دفع شباب ما كانتي بروم سينيس تيك توك اللي شباب ما تولتي دولتي تيك توك راتين تولوها أنا قلت إسبي challenge يونر دولتي Barjooti aga foon fuularraa qabdu kana natti heerumu jetteeni kadhatte hammaan foon fuularraa qabu kana niin sirbatti qotabaa'uun qufne siin jetti.